hundi keenya wajjuma. Maaliif baay'een keessan geetaan kan bu'aa faana faana isaa ture jira. Dhaga'e amma akkaawuntii lammaffaa saniin jabanaa beeksistu akkaawuntii lammaffaa saniin beeksisishi. Eshi. Kun akkaawuntiin kan jabanaati miti dhiifama yaa abbaan suuqii saniin beeksisi. Dammoo dalagaa gisee seentuu gisee dalagaa san seentu jechuu beeksisaa hojjedhaa itti mika seente. So tirfiidha beeksisaa jirtaa miti. Akkasuma beeksisa keessa hin jiru beeksisa waliin galu. Dalagaan kan kee beeksisa keessa hin jiru jechuudha. Osoo mana madaam seente waan beeksistu hin qabdu. Ustee dalayte jechuudha. Kanaafuu waan feemasii taate qofaaf asirratti ol qabdee beeksisuun sirra hin jiraatu. Garuu yoo ka beeksistu taate immoo sigalee akkaawuntii lammaffaatiin beeksisi. Maaliif kana siin jeeni beektaa? Ammas deebitee sirraa yoo gubate yoo boochu kadara ummatuma kana sigalee namni boocha kee fedhu hin jiru sigalee miti. Ammas boochee cinqamtee ammas rakkoo keessa seentee ummanni kun si waliin cinqamurra akkaawuntii lammaffaa baniiti beeksisa barbarre shiroos waan beeksistu hojii hojjettu. Silaa hojiin kan kee dirqamaa miti beeksisuun ati beeksisa irratti akkuma boonasiitti beeksisaa waan jirtuuf lammaffaa irratti beeksisi akkaawuntii kee irratti. Sigalee miti. Eshi. Akkasi. Akkaawuntii lammaffaa asirra kaa'amee amma si fooloo godhanii. Silkii kana keessa jira kaa. Silkii laman qaban jenne deengada. Lakki tokkoon qaban jedhee bar. Silkii takkittuma kanan qaban. Namni kadhagaruu amman bitadhutti. Viidiyoo irratti laa viidiyoo haasawaa gadhiisishi. Akka namni jechuun yoo haasawaa gadhiiste akkaawuntii kan kee ta'uu namni ni beeka. Yoo garuu viidiyoo situma wallistee namni akkaawuntii nama biraas sa'aatii. Akkasii asumaan immoo viidiyoo nan hojjedha garuu akkaawuntii laayifii isa seeniiti akkaawuntii xiqqaan giseen laayifii seenu kootu namni achirraan fooloo siif haa godhu. Eshi maakun. Sanaan nan dhufaa isa lammataa immoo ani samoona kana akkaawuntiin koo baduudhaan kan wal qabate illee viidiyoo akkaawuntii tokkicha baneedheen dubbadhee akkuma sana immoo ixifii akkaawuntii 10 immoo maaltu baname guyyaa kaleessaa bichaa akkaawuntii baay'ee banamaa ture. Feesbuukiin immoo jira ani feesbuukii silkii kiyyarra hin jiru. Ati feemasaa bar ati ilaalan malaan nama guddaa bar feemasaa nama 400,000 kafayyaa qabus kafayyaan qabnes hundinuu numa jira as keessa jechuudha 400 kana keessa si galee. Wal nama 400,000 qabdee deemu jirta sigalee miti. Kasi faarsus kasi qeequs walumaa galattu fayyaanis du'aanis hundi ni jira as keessa jechuudha. Kanaafuu ati namni maqaa keetiin banatu nima banata ganaa babbanataniillee rakkoon jiru kana caala guddattee bika guddaa geessa. Kanaafuu ati qofxanna ja'ii kana booda asirra deemteen bobbooyin namni yoo kaboochu ta'e biiftuu boochuu siin ja'a. Wallaahi namni maqaa sii baasa jechuudha. Akka Fatiyaan ta'in Fatiyaa dhiifama na godhi. Fatiyaan amma gisee Fatiyaan amma boo'ichaan beekamte waan ta'eef yoon boo'in isiin amma yoon boo'in anaan ta'uu etti isiin amma yoon boo'in anaan ta'uu namaa wal bartee jirti sigalee atis akkasii wal bartee namni gana yoon boo'in bakka namni si laalu sigalee akkas hin ta'in. Wallaahi amala namatti boo'uun bareedduuti yaa wallaahi dhuguma bar. Dhokadhu boy namni numa boonyaa barnutis yoo boonyis garuu dhokanneetuma boonyigis takka takkas miidiyaa irratti takka takka miira keessa seenanii boo'uun numa jirti garuu gisee hunda boo'uun rakkadhee ifna jibbisiisee akkana godhatta kun akka waan jaalalti si keessa maramtee arrana dabbaraa jira maal jechuun arrana dabbaru jira arra sirriin jiru akkana ittee viidiyoo poostiin godhiin kana booda. Ammaaluma taate jeetuma laalee firraa callisa gaaslaa haasawuun kiyya. Samirratti hafaa gisee hunda ishuma jaanii hafaa. Inafu kana booda bakka inni isaanii koosiin dhagaa bar. Sirriittis dhagaa. Ooyee. Akkam nagaa oltanii? Akkam nagaadhaa buusa. Maki jabduu teenya dhugaa rabbi osoo teenya ta'uu baatte inni dhaabna turree baga teenya taate duraan dursa buleetti teenya maki dhugaa hedduu galatoome. Muciyyoo tana guddisuu keessa sadarkaa kanaan gahu keessatti qooda guddaa fudhattee bakka kanaan qaqqabdee turte
Mucayyoo tana osoo naannummaa wayii qabaattanii aantummaa wayii qabaattanii wanta isaanii taate jechillee jedhu ni dhaga'ama sila. Osoo akkas hin taane oromummaa takka bira dhaabbattee bakka kana qaqqabsiisuu keetiif wallaahi ati dhugumatti gootittiidha. Nama gartee na argaaf dalaga osoo hin taane osoo na argaaf taate nama biraa bakka kanaan qaqqabuu dandeessa jechuudha. Akka namummaatii yaaddee mucayyoo san bakka san keessaa fuutee sadarkaa kana ga'uu kan keetiif waan guddaa ammallee deebitee ergaa natti dabarsaaf jirtu kuni ergaa cimoodha. Isii qofa osoo hin taane namoota waan akkanaa kana dalaganiif illee gaariidha. Biiftuu dhugaadha. Jechi makiin jettee ati immoo nama jabduudha. Umriin kan kee umurii ijoollummaati. Akkaawuntii kana jabeeffachuudha qabda. Akkaawuntiin biizinasaatii fi akkaawuntiin hawaasni ittiin si beeku wal adda ta'uu qaba. Hojii kan kee hojii biizinasaatii wal qabate ittifaaqni keessa yookaan waliigalteen keessa yoo akkas taate san hin beeku. Yoo akkas hin taane immoo akkaawuntii kana ofuma duuba qaachaa akkaawuntii daldalaa yookaan akkaawuntii waan kana ittiin dalagu yoo baafatte gaariidha. Makiin jechoota tokko siin jetteetiin turte hojii kana qofaadhaa miti gatii hojjettu gartee. Tokko si ta'uu danda'a tokko si ta'uu dhabuu danda'a. Inni irra guddaan kan ittiin si jiraatu hawaasni ittiin si beeku akkaawuntii kana isa kana jabeeffachuu qabda jechuudha. Hawaasni illee kanaan si beeka. Kanaafuu ergaa isin jette kana fudhadhu makiin qaamaan xiqqoo taatus sammuun isii nama guddaadha. Kaleessas jabummaa isii garsiisuun osoo isin tuqamiin osoo sharafni isiin bu'iin bakka kanaan of qabuun isii bakka kanaan of ga'uun waan akka gaariitti yaadduu fi isii fakkaattee waan isin jette fudhadhu mucaa dubartiiti. Kanaaf baga gammaddee akkaawuntiin kee baga sii deebi'e garuu gaafati boottu gaafati miira keessa seentu siif barreessuu baannus wal arguus baannus miirri keenya ni tuqama. Maaliif karaati keessa darbitee bakka dhufteetti bakkee kana qaqqabde waan beeknuu fi akka keessi keenya hin tuqamne atilleen bakka marganii gabbaaniin bo'an dhugaa jette makiin namni gubata hin qabne hin jiru namni laalaa hin qabne hin jiru akkuma laalate sanitti namni nama jalaa dabeetiin laalaa san ofirraa xuruurata waan taateef ati jabduudha yeroo ammaa kana keessatti eenyuyyuu bakka buutee nuuf sagalee ta'uu dandeetta obboleettiitti ilaali xiqqaattullee jechuudha. Kanaaf makiin galatoome jechuu barbaada. Akkuma isin jette kana godhee akkaawuntiin kun akkasii yalaan miidhamne beeksifni ati beeksiftu kuni akkaawuntii daldalaa walirratti waan hidhaan jirreef si yalaan miidhamuu danda'a. Tarii abbaan biizinasaas nama uffachuu danda'a. No osoo akkas hin taane nuti sillee barbaanna akkaawuntii kee kanallee barbaanna siin jechuu barbaadame akkuma makiin jette kana wal akkaawuntii kee fudhii asirra kaa'ee yoo san osoo asirra keette kuma tokko sii taa'u seentee beeksisuu dandeessa jechuudha. Anis kana booda kanaan beeksisan hojjedhu akkuma isin jettan akkaawuntichi beeksisaanii miti kan beekame durumaa'u qaldiiwwan garaagaraa akkasuma immoo isin jedhanii gisee laayifii ittiin hangalaa laayifii jechuun koomishiniidha sila naa kaffalamuuf hojii koo dirqama hojjechuu sila hin qabuuf laayifii gisee tokko kanaan hangalaa amma sunnaa baratamutti jechuudha. Sana booda sana immoo poorufaayilii hojii irraan kaa'a ittiin hojjedha beeksisawwan garaagaraa asirratti nan poostotaa. Akkaawuntii guddicha fuudhee achi keessa nan kaawwadha sanaan immoo hojii nan hojjedha jechuudha. Garuu ammaaf silkii hin qabu waan ta'eef amma silkii bitadhutti akkas xiqqoo ishii wallaalaadha malee odoo silkii lama qabaadhe okeedha. Garuu immoo ayyaawwan reefuun hojii galis illeen waan tokko sila dura bu'ee silkii dura wantoonni na barbaachisan waan jiraniif isaan isaas sana mimmijeeffachuudhaaf silkii bitachuu dhiise malee too silkii bitadhee rakkoon qabu ture. Wal akka nuun haalaan ta'u akka ammaa kana TikTokiin immoo hin beektu kaa. Faranjiin akka feetee isa gooti sanaa fi inni asakaakalama waan hundumaa gara fuulduraatti immoo ganaa kanaa ol asakaakalee hojii irratti illee jabduu ta'e argamu. Silan barbaadu fan gisee baay'ee beeksisa ittiin gaddisa. Namoonni baay'een kana dura midayyoon tun hojjettee nyaatti amma nani harka kiyya qabaa jedhee harka ofirra laalu dirasiitti jechuun amalee koo tuqaa waan tureef. Sanarra dhaabbadhee nama hojii kana beeksisaanillee karaa laayifillee gisee baay'een ijoolleen waa dhufanii natti qalladannaan haara maaliif gisee sa'aatiin hojii hojjedhu maaliif kaleessa harka qabdeedhamee sila yaadameef harka kiyya sanatti agarsiisuudhaaf waan ta'eef hojii kiyya irratti gisee hundumaa xiyyeeffannoon godha. Gisee kamiyyuu jechuudhaan amma faamesii gurguddaa birallee yoo deeme mana maakillee ol naqee beeksisa kun dhaabunumaan beeksifadha. Oduu ammaa kan jinaa sa'u nama gastii ragalchee meeshaa nan gurgura. Maaliif kaleessa harka hin qabdu dhiyeessilan beekameef harki kiyya sun akkam akka hojjechuu danda'u baranii kanan akkas godhu. Naa sana amma immoo akkaawuntii hojii nan banaa Oromoon immoo na jaallattu dhugaa akkaawuntii bireetiin illee gaafa galu nama 600 ta'ee taa'aa ture. Anasuutiin illee gaafa galu nama meeqannaa ala taa'aa ture naanu ndee nama ammana guddatee jedhee amma nuuf laalu dirasiitti na oofanii naa galatooma dhugaa jecha saniin qabu. Baay'ee sin jaalladha baay'ee sin galateeffadha uummata kunaaf jiraadha. Nah, kasih warna dubbachuu artis itu fa'aa bagana gaanu ta'e. Waa xiqqoo dubbadha illee dubbachuu fi dandeettii baay'een qabu. Garuu jechuun namoonni hedduun
jalaallee warri barreessanii gubbaarraallee namoonni kamtuyyuu waa'ee keessii gammadaa jiru natti fakkaata. Mana argutti jechuudha. Kan jechuun maa jechuudha jajjabina siif ta'a. Ijoollummaan yaa'u qabaachuu dandeessa. Ijoollummaan si dhaguus danda'a. Wanta hundumaa irraanfachuus dandeessa. Chaalenjiin yeroo sitti baay'atu si gaddi sitti dhagahamuu danda'a. Akka maakiin fasiin jedhani. Fakkeenyaaf namni kamtu gammadeen jiraatu beektaa. Hundumtiyyuu ni gadda ni qaba. Gaddasaa garuu duuba irratti kaayata. Gara miidiyaatti gaafa dhufu immoo gara biraatiin dhufa. Wanta si gaddisiisu, wanta si dhiphisiisu yoo tokko tokko boo'icha soo ta'ee gara miidiyaatti hin fidiini. Maaliif gaarii siif hin ta'u bareedaas miti waan ta'eef jechuudha. Rakkoo kee duumarra kaayadhu Waaqayyo ni arga. Namoonni si beekan immoo ni beeku. Jechuun dhugaa maaliif ansi baree amma miti yeroo dheeraadha. Haala si bares beektaa, haala aniif ati gidduu keenya tures ni beektaa. Garuu ani sana hunda follow gochaa hin jiru. Maaliif karaa nan ilaaleef karaa ati ilaalte gargaridha. Kanaafuu jabduudha, jabaadhu. Isa kaan rakkinaaf harka hin kenniini. Umuriidhaanii daa'ima ganaas fuuldura kee hedduu dheeraatu jira beektaa. Tiktookiin kun yerootu fide malee teknooloojiin tiktookii kana caalu immoo boru dhufuu danda'a. Har'a tiktookiin jireenya keenya har'aas miti isa boruus miti. Yeroo har'aaf itti fayyadamuu dandeenya iyyee. Gaafa waa tokko nama fakkeenya akkaawuntii koo namni hin beekne hin jiru. Ani biizinasii ittiin hojjedhu hin jiru. Garuu akkaawuntiin sun gaafa haakii ta'ee dhuguma gadda guddaa natti dhaga'amee jira. Haa ta'u garuu akkaawuntii sun duubatti akkaawuntiin biraa akka jiru jireenyi biraa akka jiru ni beeka. Kanaaf ati maallaa akkaawuntii riizervii ta'e qabaadhu. Rakkinni bilbilaas rakkisuu danda'a. Bilbiluma kee kanarratti akkaawuntii 2-3 yoo banatte yeroo isa sana si barbaaddu namoonni si beeku akkasuma akkaawuntii xiqqoodhaan as baatee viidiyoo maaniyyuu. Guyyaa tokko yoo dubbatte akkaawuntiin sun si guddachaa deema. Dabalata siif ta'a jechuudha. Nama akkaawuntii kana gaafa inni sun haaki ta'e akkaawuntiin kun foloo inni nama 200 moo 300 waan akkasii qabdutu jira ture. Amma garuu 4,000 wayii ga'e raanatu foloo hin taasisu namnis foloo nan godhuu himan. Kanaaf jabaadhu yaa ijoollonni Oromoon si jaalatu. Namni rakkanne immoo hin jiru. Rakkina immoo chaalenjii ma godhanii keessa darbu. Ijoollummaan si dhaguu danda'a. Ijoollummaa sanaaf namni siin jedhu irraanfachuu dandeessa. Garuu namoonni jajjaboon si bira jiru. Amma fakkeenyaaf sooreen dhugaa fakkeenya hunda keenyaati. Ani sooretti anan bare tureera. Baay'ee nama jabduudha. Gorsa ishii fudhadhu. Naannoo tokko jirtan natti fakkaata. Qaamaan illee arguu dandeessa. Warreen akkas akkasii si bukkee jiran kana isaan irraa oolmaa isaanii, bultii isaanii, haala isaanii isaan irraa ilaalaa waan jirtu atis illee guddachuu ni dandeessa. Rakkina har'aaf harka hin kenniini. Wanta uumamee gaariitti fudhuuti irraa deebiteettaa baga gammaddee ni oolmaa si ooleesi oolmaa naa galatoomu. Kanaaf jabaadhu siin jedha hundumti keessanii galatoomaa jechuun karaa ma dandeessanii namni maallaqa qofaan miti yaa uummata yaadaan wanta qabuun nama sappoortii yoo godhe namni sun ittiin jabaata. Inni maallaqa qabu maallaqaan sappoortii si godha. Inni yaada qabu yaada isaatiin, inni humna qabu humna isaatiin akkuma dandeessutti. Maal jedhu yoo dandeesse fiigii yoo dadhabdee suksukii yoo dadhabdee daa'imii garuu waan barbaade haa ta'u deemsan dhaabiini jedhu miti. Kanaafuu jabaadhu siin jedhaa hundumti keessan galatoomaayii. Akkaawuntii yoo rakkina qabaatti dhugaan akkaawuntii xiqqoo wayiin qabaa 2,000 qabdu isa sii kenna guddifachuu dandeessa. Kaleessa banee 10,000 galeera kaleessan banadheeyyuu har'a 10,000 galchaniiru. Ayya akkas taanaan bareeda galatoomaa taphadhaa warri kaanis yaadama keessan yaada jajjabinaa kennaa fi namni hundumtiyyuu yaada garaagaraa ni qaba. Qalboo galatoof dhugaa rabbi qalbeessa. Dhugaa qalboodhanii xiqqisee wayii waan ta'e xiqqoo tokko irratti wal mufannee turre yaa hojjechoonni achitti fayyadamee bargxiidhaan gaariin turre anillee akkuma sana amma badii koo beekee gisee baay'ee manoota ijoollee gastii irra galee jirulleen deemee gaafadhee dhiifama gaafachuu silan barbaadeef dhiifama gaafadhee ture. Maaliif hojjechoonni guyyaa wayii mana geemii tokko odoo taphannu yaa an taphachiisaa ture isa sila ta'eef qixaatiin mucaan naqaxxa'e gaarii waan naan dhufneefu giftaralleen mucaallee walumatti qabee arrabse giftarri immoo qalboo ture. Naa sanaafuu qalboo koo aniif qalboo